Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana oduu gammachiisaa tokkoon isinii qabadhee dhufee jechuudha. Baga gammaddanii, baga gammannee jechuudha. Kitaabni dhaloota hidhamee fi furmaata isaa jedhu akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti dadhabbii waggoota 5 oliitiin xumuramee adoolessa 24 2017 eebbifamee amma akka isin dubbistanii fi isiniif dhiyaateera jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti gabaarra jira jechuudha kitaabni. Maddi kitaaba kanaa akkuma beektan abbaa keenyaa Malaaka Mankiraat Mammir Girmaa Wandimuu kitaaba isaanii Bamaaladaa Mayaas jedhu bu'uura godhachuudhaan isarraa parsantii 30 yaada isaa fudhadhee parsantii 70 ol immoo egaa barnoota isaanirraa baradhee fi manni kiristaanaa keenya nu barsiiste itti dabaluudhaan dhaloonni hidhame akka hidhaa irraa hiikatuu fi fayyina akka argatuuf daandii inni ittiin fayyina argachuu danda'u kitaaba kana keessatti isiniif kaa'eetii nan jira jechuudha. Mata duree isaarraa akkuma argitan dhaloota hidhamee fi furmaata isaa jedha. Dhaloonni maal ta'ee hidhame? Dhaloonni eessatti hidhame? Dhaloonni maaliif hidhame? Eenyutus immoo isa hidhe kan jedhu as keessatti bal'inaan barreeffamee jira jechuudha. Dabalataan immoo dhaloonni hidhame kun furmaanni isaa maali kan jedhu kallattii ittiin hidhaa keenya irraati hiikkachuu dandeenya. Hidhaa biyya lafaarraa, hidhaa daabiloos irraa, suusii adda addaarraa, hidhaa waaqa tolfamaa irratti hawaasni keenya kallattii adda addaatiin durirraa qabamee ittiin ammas rakkachaa fi dhiphachaa jiru. Namoonni hedduun ittiin lubbuu isaanii dhabaa jiran, maatii isaaniif jireenya isaanii dhabaa jiranii fi furmaata guddaa kan ta'u kitaaba guddaadha jechuudha kitaabni kun. Amma egaa chaalenjii tokko waliitiin haa hojjennu. Innis maal yoo jettan uummanni keenya afaan isaatiin barachuu otoo barbaadu barsiisaa isa barsiisu dhabee hidhaa daabiloosiin qabamee humna hafuura hamaatiin hidhamee kaan isaanii bakka cabalaa, kaan isaan immoo hospitaaletti, kaan isaan immoo mana isaaniitti, kaan isaan immoo kallattii adda addaatiin falaa fi furmaata dhabanii dhiphachaa fi rakkachaa kan jiran lakkoofsa hin qabanii. Kitaabni kun kaayyoon isaa inni guddaan dhaloonni kallattii adda addaatiin hidhamee dhiphachaa jiru hundumtuu furmaata argatee gara Waaqayyo uumaa isaatti deebi'ee gaabbii galee qulqullaa'ee foon dhiiga Waaqayyo fudhatee mootummaa Waaqaa akka dhaalu kallattii itti agarsiisudha jechuudha. Wanta gaarii fi gaarii hin taane kan Waaqayyoon jaalatuu fi kan Waaqayyoon jibbu dhaloonni addaan baasee hubachuudhaan daandii Waaqayyoo akka hordofu karaa kanatti agarsiisudha jechuudha. Kana waan ta'eef ammas kanaan duras deeggarsa guddaa kan taasisaa turtan. Kitaabni kun barreeffamee akka xumuramuuf kadhannaa keessaniin kan nu deeggaraa turtan. Yaadan, qabeenyan, waan dandeessan hundumaan kan nu bira dhaabbachaa turtan hunduma keessanuu Waaqayyoon isin haa eebbisu, galaa lubbuu Waaqayyo isiniif haa taasisu jechuun jaalladha. Yeroo adda addaatti hiyyeessota gargaaruudhaan, uffata bituudhaan, nyaata bituudhaan, bataskaana ijaaruudhaan waan dandeessan kamiyyuu taasisaa kan turtan namoonni gaggaariin ammas chaalenjii kana irratti hirmaannee hawaasa keenya baadiyyaa keessatti afaan isaatiin barachuu otoo barbaadu garuu nama isa barsiisuu dhabee dhiphinaa fi hidhaa daabiloos jalatti qabamee jiru furmaata akka baafnuun waamicha guddaa isinii taasisaa jechuudha. Maarree kanaan duras gaarummaa keessanii fi jaalala obbolummaa keessan karaa adda addaatiin natti agarsiisaa turtan. Hiyyeessota waan nyaatanii fi waan dhugan dhaban rakkatanii dhiphatanii karaa irratti kan kufan karaa irraa kaastanii nyaataaf dhugaatii uffata kennaafii turtan. Manneen kiristaanaa jijjiganii turan gargaaraa turtan ammas gargaaraa jirtan. Dabalataan egaa ilmi namaas mataa isaatiin Sillaaseen uumaan keenya fakkaattii isaatti fakkeessee kan uume akka uumaa isaa galateeffatuu fi waaqa isaa duukaa akka bu'uuf gochaa hafuurota hamootaa hundumarraa bilisa akka bahuuf deeggarsaa fi gargaarsi inni jalqabaa isa kanadha. Namni yoo qulqullaa'e yoo fayyina yoo argate boruummoo warra rakkatanii jiranii fi dhiphatanii jiran gargaaruu danda'a waan ta'eef. Kanaafuu manneen kiristaanaa barsiisaa dhabanii baadiyyaatti cufamanii jiran akkasumallee barattoota dilbataa bakka adda addaa jiran akka deeggarruun waamicha isinii taasisa jechuudha. Kitaabota 2000 godinaalee Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti akka raabsamuu fi karoorseeraa jechuudha.
Kana taasisuudhaaf immoo isinis hirmaannaa keessan barbaachisa. Maarree isinis ammuma waadaa galuu hin dandeessan jechuudha. Barattoota dilbataa akkasuma manneen kiristaanaa godinaalee Oromiyaa keessa jiran kitaabni kun qaqqabuu qaba jettanii yaaddan akka qaqqabsiisnuuf ammuma hirmaannaa keessan jaalala obbolummaa keessan agarsiisa. Kitaaba meeqa mana kiristaanaadhaaf kennuu qabaa? Hiriyaa kiyyaaf kennaadhaan kitaaba meeqan kennuu qabaa? Maatii kiyyaaf kitaaba meeqan kennuu qabaa? Hiriyoota kiyyaaf namootan jaalladhuuf kitaaba kana kennaadhaan namoota meeqafan kennuu qabaa kan jettan ammuma murteessaa ofii keessan dabalate jechuudha. Mana kiristaanaatiif hammana nan gargaara kan jettan gatiin kitaaba kana qarshii 600dha jechuudha. Kanaafuu kitaaba amma kana 30 haa ta'u 20 40 haa ta'u 5 haa ta'u 10 haa ta'u waan dandeessan manneen kiristaanaatiif akkasumallee barattoota dilbataatiif waadaa keessan ammuma ibsachuu hin dandeessanii jechuudha. Karaan ittiin na argattan lakkoofsa bilbilaa waasaappiidhaanis, iimoodhaanis, telegiraamiidhaanis na dubbisuu dandeessanii. Lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 12 76 87 51 na dubbisuudhaan waadaa galtan galmaan gaattanii kitaaba kana bituudhaan iddoo tokkotti hanga kitaaba 2000 nuuf guututti walitti qabnee manneen kiristaanaa keessatti kan walitti qabamanii jiran barattoonni dilbataa dubbisanii baratanii akka wal barsiisanii fi hawaasa isaanii akka barsiisanii fi ammarraa jalqabnee hojii gaarummaa keenya taafuuf. Gaarummaan nuti lafa kanarratti raawwannu samii irratti mindaa ta'ee nu kaffalama waan ta'eef hojii gaarummaa kana waliin taanee haa hojjennu. Hundumti keessanuu irratti hirmaadhaa. Kitaabni kun hunduma bira haa qaqqabu. Dhuunfaa keessanittis mana kiristaanaa itti guddattan, itti cuuphamtan dabrii keessan kan ta'eef kitaaba 30, 40, 50 haa ta'u hanga dandeessan bittanii ofii keessaniifis kennuu hin dandeessanii. Nutis immoo egaa mana kiristaanaa gargaaramuu qaba. Barattoonni dilbataa achi jiranii fi hawaasni achi jiru dubbisee ittiin fayyuu qaba jennee murteessineen waliin taane ni qaqqabsiisnaa. Mana kiristaanaa keenya bira haa dhaabbannu. Hawaasni keenya hidhaa fi hidhama irraa bilisa bahee furmaata argatee gara waaqa isaatti gara mana waaqayyootti akka inni deebi'u gargaarsa haa taasisnuuf isiniin jechuu jaalladha. Guddaa galatoomaa ulfaadha.